warroota Instagram irraa beekamtii qaban yookaan immoo TikTok irraa beekamtii qaban dubartoota irraa soo dirqama tokko fuudhu isin jedhani eenyuun fuudha. Din qabdu bareedduu qabdi. Adalaa bareedduu baay'ee hedduu jaaladha. Karaan qabdu si galee jaalala jechuun yoo nama jaalatte nama itti gammadu qabdaami yoo nama jaalatte bara itti gammadaa bara. Kanaafuu wanni hodhoo isin takka iyyuu hin jiru abbi. Kana immoo nama baay'eetu jalaan gaafadhee si qoradhee natti hima si galee. Hawwii tamaam jedhama. Hawwii tamaam jaalattee jirtaami. Yoo jaalattee jiraatte ishii himtee jirta. Fuula keetirraa waan akkasitti mul'ata. Deebii haqaa lookanni hawwii tamaam jaalattee hin jirta moo jaalattee hin jirtu. Deebii haqaa taraphiin tun gubbaa dharra. Karambi gubbaa dharra. Adobbiin baatee jirtaami. Ati tara koi amu ati tara amma garana yaate jirti ara. Ara mas garana yaate jirti. Ummata ante je. Ara down maski down. Baka jiddi. Ababia yo nasiamu ifafuli bahadiha kabaki barra bale direshe kusenjira bahadiha kabaki barra bale direshe kusenjira yo mara itiane ho bale timuda dajane ho yo mara itiane ho bale timuda dajane ho yo mamuda dajane ho adada muda dajane ho bahadiha kabaki barra bale direshe kusenjira Yo! Hajamara kamo nekama wabna injirtani jaalatam tota fi kabajam tota banaro mokan YouTube bi ridi mankush hordaftan. Boom. Eske. Boom. Hey! Akana wabna injirtani mi nagenya ki yakelne sara barare chada ka ajaiba kun isin braha go tin injirchatan injirchara har asakoma be kamo chada. This is a reality show. You know what I'm saying, bro? Kagafi abba barbadan kafton ditan chada katara tamo en no kesini fidulle kana fimtani asman harda ka insini video do fetani juro chada Europa kara TikTok kana kara Instagram kana live iratina yami gafi bai kana magafato akasuma smona bonni bai kara TikTok Instagram rati bai betani kara YouTube do fetani jira so inni kun en no kana jeta tate chada kagafi dan nama cinku enwar agafata moida inni en no kana jeta tate chada update show manamni bai ni beta detni yada كيساتو خرات TikTok تيم أنا موتا باي فيني فيديو أنا باي انترفيو أجمعت قولي تني ترى الجافتات تني وانا جايبا الجافتات مو جافتا مو تني في تني ترى ميك زيتا كاملين كيسنا كم يسافروا فا جيتا كاميرا كان أبو ترى هذا لايكي كوما مي هذا مي كم أقول سنوم أورموتا تني كوما شان أقول دار بس كوما شان أقول دار لايك كومشن أفان متي تنا كومشن لايك كنا لارو بريء جرتني غلطهم ورون لايك نا قرأ تني جرتن سيريس كم لغاس غلطة فدا أنا سموان سبار سني تني فيديا تني جرا إسني سموان نبوهارسا مي كانوا مانو نبوهارسا لايك نا قرأ كانوا واقع وانا سيرا بربار سني كلام ترى كنا فو أما سو أدو سني تبايسن كوبي كنا هانجر مات نفانو ترى غافي وان أجايبا غافي تمي تني جرا أبديت ترى أكتب بهارتنا بجيكو داك أبا أكسم سموان أبديرا باي wantoota dhukate baay'atu jira sanimmoo beetan jedheetini yaada haga dhumaa yoo faana turtan obsitanii wanta dhukate mara isaa hin beetan waa'ee abdeesin jedha kanaafu ammaa fi kan abdeesin dabarsaa moo wis abdee vum yoo kun akkuma argitan kana jechaadha abdee shoo dhufeetini jira abdee akkamina qabdaa jirtaa fayyuma bum assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jenne ahlan ridiri shaata نقوم أبي نشاط والله الحمد لله شات نجتا باقى نجيان الدنيا دي رفتها أوفي ربي وليد فيديو جرا دمرتي ربي لا أوفي نمني مال ما ربي لا ما سيجتاعا ربي سلام يا الله يروى باي نما غافتنا ما هنا تينكته سيغلي نمني تينكامه
غافي إنك جرا بهان جراني أرموت وفي إنك تفو غاف تما جرتا رب جرا سيابا سبيتشا تكبير الله أكبر ما أبدي أرى لايكي ميك أنا أقولن لايكي ميك أنا فيديو خلنا رمو التلين بايسن أرومون تجو تبايسن تندي تندي أرومون يو تبايسن يا كماري بيشن نجاف التنبايس أنا اليوم كم أفرج لي يور أنا كم أفرج ما التنبايس أما كماري بيشن يو جنين كم شنفا أقرت لايكي يو كم تربى يتين كم تكفى أقرت لغات يا أيمو فعلا دمتي إيه أتقطع كيسته كبدين يجوني كبد aku sana isanu kabane me nuti malik aku ini jerecha o tanu gani kam malik ngudis ne wanya tani olu khasa sen jecha abde me yoro awalatif me gzeta ofna fc me abde ne satalate esat guddate amma kajiru esa akamiti biya sadufe baka abde enuni gzeta kame wala raqabi qana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا دبي خواجمتو تافي هردفتو تا يوتيوب channel ترجمان كوش أكمل نابجرتن نجيني خيجان أونر راب بورك أيسين برا هاك كابويسين جاوا كم أيسين جرتن إتي إيجا أكما reading of ifs نانجيتيجا نمني of ifs ودا فني الفاتحة تقول نتوندو يرو إرنا نجيسيتي of ifs نا أكما نتينامان of ifs أنا مانجن نتي أني مكان خي هدوغادا عبد الله Amin Said Ahmad Jama Khanin dalade Oromia Godina Hararge Litsa Ana dan Daro Labu Magala Machara Magala Jarala Jamtutin dalade amma esa jirta akamiti ati khate khanjetumo amma Nairobi jirada mali bakkan demelega namu akobe kamu yero dura ni bakana akoma bakata kotti amma بكرن جرا ما أكمل دمته خنا جت تيار هاري ديره والله خبلتي سجى جواب سه سو خنم وريدا كجاو تو فنايف ستيج على وقع مكارجي نيروبي هنكي سرفتي وقع تكابي باتي تربا كنا خر وقع لما تندي مام 2020 سنة رتين اوكي اوكي ابدي مي سو خرج في كنك يات انت ترينج ترى وفني اتكبدو وفتا سوفر رجال قبدمو وفتا خوان رجال قبدا كمان دوغامنا في غافي تنا نادي ودينا فوسا سوفا باي قبدا اكاس وقت دمو يعني سو ستني من برا ترون برا بنتو كو خجراتو سوفني باي سرا بري تكري دي سوفني سرا بري سوفا بيبر خبر قبدا وفتا رقم نمد خبو وفتا رقم سوفا غا نمد كو كم يرو تدا يرو حاجه خلا بيبدا السوفا ني قبدي يا دوغا يو تدو قبدنا نجت ما قلت تو يچان I don't know سوفان سي ارغا ان فوتو دانكي كسوفا ما باي ببريدا سيغلي كدوغا سوفني كدوغا سرا بريدا سيما هدم اجنو كان سو وان مره بريدا تو كوتيمون بريدا فتبيتا يورو هدو وفتا بريدا وني نمني ثنيا بيكو وفتا بريدا وخين قالي دمته بيتوتورا وان سر بريدو فتوتو الرسل راتول لنبيتا وان رابريدا يادو سري قبدا يعني سوفا هدو نينجا دا وفتا كسو سوفا انا في وفتا كماج خدو فتوري جارد دوران مراي بريدا كستر اوكي ارغا في باي غافتا مي اكمرن دي نجي چارا غافي سيغاف دباكا كيسا تا ونا دفني بسنافي متاف اوكي كرا غافي كي اولا تو تديبو وروت انستغرام را بيكمتي كمان يوكان مو تيك توك را بيكمتي كمان دبرتو ترى سو درقم تكفور سنجراني اينون فوت اسنا انستغرام را تيك توك را لما راي بقى انجراي ولا رسي قبتني نما كان انستغرام ولا دتين كاف دوان تيف انستغرام في تيك توك را تا ولي مدالتي دي ترى كيسامي فلتي اينون فوتامي اي ولي مدالتي اينون فوتاتم انستغرام في تيك توك را ولي مدالتي اينون فوتا درقم انا موتا بكمو تو غبامي يا موتا بكمو انستغرام في تيك توك را ايه فوتا يا ربي يا دبرتين شيء وين جبتو إنه ما نعرف كتير هذا إنه فوتامي إيه نيجي سيمفود أجا ربي يا نواس هذا البادي يا ربي أيه مسكي منجز يا تو
yoo ishiin amantii xiyya qabattu ta'e rifuudha yoo amantii xiyya qabattu ta'e rifuudha Arab itti tana qoy amucatti tan amma garana yaatte jirti ana Arabas garana yaatte jirti ummata nama itti jee Ara down maski down bakka jijjiirradhu jatte wani jijjiiratu takka jiru wannummaan karaan jijjiiramu takka jiru bicha down by the way yoo ni amantii xiyya qabattu ta'e yoo amantii xiyya qabattu ta'e islaamii fadhee amantii alhamdulillah muslima waan taateef ni fuudha yoo amantii xiyya kan qabanne ta'e immoo hin fuudha garuu isimatti harka kanniste garuu down because namoota TikTok irraa fi Instagram irraa beekamaa laan jette gaa'ee sabbaa qiyyaa ta'e hafi duuba TikTok fi Instagram keessaa lamaan amma ishiin gama lamaan irraa TikTok irras ni jirti Instagram irras ni jirti gariin TikTok qofarra jiran Instagram irra jiran gariin Instagram qofa TikTok irra jiran yoommoo kana abshiirratti si dhufa waddi goote achitti si dhufaan achitti si dhufa karaa TikTok ittillee karaa biraatiin karatti si dhufatti rakkoo yoo rabbi jaarratti dubartii sharakkana fuudhuu dhoodhu gaa rabbi yaayyee itti huufi amma tana seeraan dhageeffadhu dubbii tana sigalee nama jaalachuun jechaan jaalalli kisaraa hin qabdu sigalee jaalala jechuun yoo nama jaalatte nama itti gammaduu qabdaami yoo nama jaalatte bara itti gammaddaa bara kanaafuu wanni hodhoo isin takka iyyuu hin jiru abdee kanammoo nama baay'eetu jalaan gaafadhee si qoradheetiin natti himan sigalee hawwii tamaam jedhan hawwii tamaam jaalattee jirtaami yoo jaalattee jiraatte ishii himtee jirta fuula keetirraa wanna akkasitti mul'ata deebii haqaa nuukanni hawwii tamaam jaalatteetiin hin jirtamoo jaalattee hin jirtu deebii haqaa tarabbiin tun gubbaa sirna tarabbii gubbaa sirna adubbiin baatee jirtaami let's go jechuun jaalalti tu walii lama beektaa jaalala tamii silaa jaalala ta ijaallee taate ani shaawarii taate ani nan galchu jaalatte moo jaalanne hawwii ani shaawarii jaalala si qabde moo sin qabde shaawarii jaaladhe isaa gaafas bakka jaalalle hawwii irra si qabdeetiin jedhe itti matteetiin hin jirtaa ishee akka Koi, gaafii takka mee namni nan fakkeenyaaf fuula sooshaal miidiyaa kan irratti naaf hawwii wajji jiraa yookiin hawwiin jaaladhe jee poostiin goone wanni nan sooshaal miidiyaa irra maxxansin jiru gaafiin tun irra na deddeebitee jiru. So maalirraa kan ka'e akkas jechuu danda'aniidha dabba gaafiitti. Hawwii hedduu walitti dhaanna baay'ee hawwii haalaan walitti dhaanna hedduu takka walitti dhaanna eefa wal birra irraa kaastee jechuudha. Maybe sanuma walitti dhiyaachuu keenya haalaan san arkadii akkas jechuu danda'anii hin beeku gaafa. Okay, koi, sani sontaani ati garuu amma bara jaaladhe teerta ofii hin keetii. Jechuun aan bari ati jennaan je jaalatti ayna shaawarii la nine ani jenne ani tajadi jaalatte mun jaalanne jedhe jaaladheera nan jechuudha. Fakkeenyaaf hawwii inni jibbas hin jechuu hin danda'u gaafa fakkeenyaaf hawwii jibbuu hin danda'u. La ta'u anillee jaalala sanimmaa waan Oromoo taatee aartii Oromoo keessa jirtu bicha namni baay'een akkasii jaalala akkasii dinqeeffata. Ani immoo walitti dhiyaannuuf jaalala isinirraa addaa maybe walitti dhiyeenya relationship keenya akkas qabaachuu danda'a. Jaalala isinirraa addaa tahaala walitti dhiyaannu. Jaalalataan jedhaan abdiin harkaan jallisin jaalalataan jedhaan. Oi biyya keessa jaalala meeqaa jira? Jaalala baay'ee jira. Okay baay'ee san naayim sii deebisa. Jaalala ta obbolummaatti jaalatu jira. Jaalala hiriyaatu jira normaal hiriyaa. Jaalalaatu jira jaalala chaan immoo jaalala san jaalatteeti. Okay jaalala ammoo si quubsine bakka garasuma deemaa dha nan quubsine ila jetti maal abdi satti immoo hawwii garuu akka jaalatten hawwii fittee interviyuu gooteerra si fayyu rakkoon qabu akka jaalatten isiillee fidan sa'aatiin isii ga'eera waan ta'eef hawwii fidii natti min sanboota deebisaa ishii dhaggeeffannaa garuu ati isin simteerti maal jaalala saayibummaa qaba akka jaalattee himteefi jirta akka jaalattuun garuu himteefi jirta
abdee dafi wanna hanarraa achaa Okay, jaalala saahibummaa yaa. akka jalatun siimte akka Jaalala saahibummaa hedduun jaaladha. Hawwi saahiba haalaa waliin dhiyaanna. bakka naa galtee erga godhaate afaanin baasuu dadhabbeetiniin malee jaalala san jaalattee rakkoon qabu garuu mee ati hawwiin akka sii beektuuf maal jechuun barbaadda shi Maali? hawwi immoo wanni ati hawwi dabarsuu barbaadu jira Wani nan hawwi dabarsuu barbaadu. yaa Wani nan hawwi dabarsuu barbaadu. carraa kana fayyadamee abdii anas Oh my god. Oh, chaati bo. Rabbi jazaa siyaa qabatu. Ila harka see loltu guyyaa takka. Wallaahi ila harka see loltu. Hawwi maaliin jechuun barbaada? Hawwi maaliin jedhame? Lama najjabaati. Namaan hedduu itti dhiyaadhu fi hedduu kabaju. Namaan akkaan jaaladhu takka hawwiini. So qalama jaan waan biroo maaliin jedhame? hawwi akkasiin jedhu immoo chaadha akkuma beektu kana chaadha agaatiin jirta saalfatee tiin jira mucaan waan asitti murraa chaadha si garaa raami atummaan taraddeef bakka oota akkasiin jedhu bicha akkana wallaahi ufumaan kee taraddeef rabbi siin talaafisu ayyee erasii tareeraan Ayyee, tuu. warroota tiktokii keessaa eenyuun dinqisiifatta Warreen dubara keessaas dhiira keessaas TikTokii keessaa dhiira keessaa mucaa dhugaa dubbachuudhaaf mucaa san ijoolleen haasawaa kiyya kana dhageessanii jiraatta yoo jiraattan maybe illee yoo kadha ga'u ta'e mucaa inspire birraa jedhamtu akka gorsi isaa haala mi'aawaa dhugaa dubbachuudhaaf dubbiin haasawni inni TikTokii godhu hedduu namatti tolaa hedduu takkaan dinqisiifadha. Mucaa san jabeessaa asumaanuu yuutuuba isaa please subscribe godhaa fi asumaan jabeessaa mucaa san nama akkaan jabaati naman anuu wajjin wal harkee wajjin dalaguu fadhuudha. So hedduu jabeessaa mucaa san haalaan hin dinqisiifadha hedduu takkaan isi dinqisiifadhaan jechuun ni barbaada asumaan. karaa dubartiitiin hoo Karaa dubartiitiin eenyu dinqisiifadhaa? Michiyyoo intuitive jettu takka waa'ee yeroo hedduu waa'ee amantii fi gorsa kan itti ishiinis akkasumatti ishii sanis hedduun dinqisiifadha. Afaan Amaaraatiin gooti TikTok irratti yaa intuitive jetti. Maybe afaan Oromoo illee ni beektina fakkaataa yeroo afaan Oromoo chaalenjii babbareedaa haalaan gooti gorsaa fi kana ishii fi mucaa inspire birraa jedhamu kana jechuun TikTok irraa. okay yuutubaroota keessaa hoo eenyuun dinqisiifata namni warroota dinqisiifata Yuutubaroota keessaa Sharmaarkee hedduun dinqisiifadha. Sharmaarkee Adam. sharmaakee sirri sirri suni ani waan doom nama is arguu Nama hedduu Sharmaarkeen nama hedduu jabaati dhugaa dubbachuudhaaf nama silaa Oromummaa ta'ee artii Oromoo dalageetii akkana achi keessatti wanni ije malee nama achi taa'u qabu miti nama bikka san taa'u qabu miti nama bikka guddaatti argamuu qabu ture Sharmaarkeen akka inni artii Oromoo xiqqeenya irraa akka guddisee fi akka inni hedduu itti lafeen waan hin jiru qabu kana. Inshallah gaaf takka bikka guddaattis waan akka Sharmaarkee bikka guddaa kun sinjoo bikka haalaan guddaa akka Oromootti osoo hin ta'in akka walii galatti jechuudha. So Sharmaarkeen dinqisiifata. inshallah gaafii cimaa nama gaafatee osoo ana taate hin deebisa ufiin jette ufumaa keetii nu deebisi amma Maali? gaafii cimaa kana nama gaafatee namni gaafii cimaa nama gaafatee amma intarbii nama gootu kanarraa gaafii cimaa hin jiraami ulfaataa wayii nama gaafatee namni immoo deebisuu dadhabee osoo ana taate immoo deebisuu hin danda'a ufiin jette jira Gaafiin cimaan nama gaafadhee osoo ana taate nin deebisa jedhee fakkeenyaaf interview yeroon godhurratti gaafii an dhiyeessuuf fakkeenyaaf ijoollee Oromiyaa keessa jiran yeroon interview godhu fakkeenyaaf meeskii mangee yeroon godhu gaafii ishiin naa dabruu jettu hin dhorku maaliif biyya keessa jiranii maybe gaafii siyaasaa wal qabatee xiqqoo xapxap keessa yoo hin godhee naa dabruu yoo jaan mirga isaaniiti irraa hin dhiisa naa ayee okkee jeetii irraa dhiisa. Yaa akkasitti irraa dabarsaa maaliif deebisuu dadhabanii osoo hin ta'in dirqama waan dhiisuu qabaniif malee waan itti jabaatee dhiisan hin qabu akkasitti. sirriyaa okay qaama shamaraa irraa eessatti tola Qaama shamaraa irraa rifeensa. Rifeensa hedduu jala. rifeensa tola qaama shamaraa irraa qaama keetirraa hoo Lamni hedduun reessaafuu shamarran hidhii naan jaanii rifeensa xiyyaan jaaladha. ati rifeensa hankee jaalattaa garuu namni baay'een hidhiis hin jira Shamarran ogguu hedduu. okay
Dubara akkamitti sitti tolame? Fakkeenyaaf dubara akkamitti tolettee gaafa yeroo naa deessitu namni reedduun dubara dheertuu gabaabduu magaalaa kana ja'a an akkana jee deebisuu danda'u. Sababnis waan yeroo itti na fiddee fi shamarran yeroo san arkee jaaladhe. Maybe micoon sun amala qabaattee fokkotuu dandeessi yookiin bareedina qabaattee diin qabaachuu dandeessi yoo hin beeku waan inni amma karoora baafadhee dubara Yaa kuni maal? karooraan wanni nan kaadden jiru dubartii dheertuu gabaabduu magaala mudhii akkanaa jee akka namni haasasanitti kaadden waan yeroo itti na fiddee san yoo jiini Garuu ati mee sammuu tante keessatti osoo akkami argattee dasseera. Mee osoo akkami? Osoo akkana argattee dasseera. nama hundaa fakkeenyaaf bar haadha ilmoo tanteetiif takkaffaa wanni ati gootu yoo ka jiraatu ta'e haadha manaa gaarii fuutee ilmoo teetiif haadha gaarii bultii tantee keessatti haadha gaarii ilmoo teetii kaa'udha takkaffarratti dubartii gaarii kuusin jirugaa amala qabdu amala keessaafuu diin rabbii qabdu maaliif ilmoo teetiif wanni gaarii yoo ka jiraatu ta'e dubartii diin qabdu yoo ka fuutee dubartiin diin qabdu ilmoo yoo dubartii oguu asiin TikTok waraabaa maybe yookiin muuziqaadhaan wanta godhaa jaansii taphataa ilmoon teessii mataa isaa duuti. Ilmoon teessuun maal laalaa guddattiidha. TikTok dalagaa guddatti moo TikTok illee dalagi waan bareedaan dalagi qootu waan nama fakkeenyaaf gorsa yeroo takka haasawaati gootus ni harkaa haasawa namni biraatis godhu ni harkaa haasawa waan babbareedaan qootu feemasa ta'uu barbaaddaa dirqama muuziqaaniin chaalenjiin feemasa tahaan jeen waan amma fayyeen inspire birraa laala haasawa babbareedaa koomantii isaa jala seentee arrabanii argartaa hin agartu bara. Komantii biraa biree yoo deemte 50. Araka yoo isa arrabsan taate inni arrabsama dha namni yoo waa jedhen annaa ajaa'iba. Walumaa galatti haadha mana gaarii kuusin jiru diin qabdu bareedduu qabdi. Addalaa bareedduu baay'isoo hedduu jaaladha. So walumaa galatti karaa si jaa. Reefa na dirqisiistee waa laa qabdu. Okay. Jaalalti siif maali? Jaalalti anaaf qabeenya siin jiru qabeenyaayyee. Qabeenya waan akkanatti akka muusun ta'in uumamaati jechuun waan rabbiin jaalallatan rabbii keessa ka'a. Yoo jaalalti jiraanne namni hin jiru atuu rabbiin jaalattu jechuudha. Fakkeenyaaf rabbii yogguu jaalatte jaalalti ni jirti. Samii fi dachiin hin jirtu jechuudha. Roobni nuun roobu jaalalti waan jiraanne. Jaalalti waan jiraattuuf roobni nuun rooba dachiinis nu biqilti. So jaalalti anaaf qabeenyaan jaalala. Okay. Dubartii TikTok irraa jaalalli si qabee ni beekaa? Dubartii TikTok irraa jaalalli si qabee beekaa? Jaalalti na qabdeen beektu. Si qabdeen beektu? Serious? Okay. Asmara seeraan na dhaggeeffadhu. Dubartii gaaffii deebii waliin goote keessa dirqama nama tokko fuudhu yoo sin jiran eenyu fuuta? Wayyo nan cabe gaje. Dirqama nama takka. Nama takka. Miti yoo gaaffii deebii waliin goote keessa yaa. Xiqqoo amma guddachuu jirtu takkaa jira. Princess Aya jamti achuwaanu YouTube banattee jirti. Subscribe godhaaf maybe fuuldura moodela akka ta'u feetu yookiin actor ta'u feetiin na fakkaata. Miti yoo sana ogguu ishii guddatte ni fuudha. Dirqama yoo karaa jettu ta'e. Ajaa'iba bara yaa rabbii kiyyaatti. Soomaalaa godhugaa akkamitti ta'a? Guddifadhu. Okay. Guyyaa tokkoof kara dubartiitti yoo deebite maal goota? Guyyaa takka bicha. Guyyaa takkaaf dubartiitti. Masgidan olaga. Anaa dhiiraatiin dubartiitti deebi'eemi. Kana jechuun bar. Guyyaa takkaaf sigalee carraa si kanneen. Oo carraan naa kannamee. Dubartii yoo si godhan. Dubartii yoo hin teemu. Yaa taate guyyaa takka booda immoo karaa dheeraatti yoo deebite jechaadha. Guyyaa takkatti saniif mee maal goota dubartii yoo taate? Maal arguu feeta dubartii yoo taate? Guyyaa kan dubartii wallahi waan gaarii takka dalageetiin dubartii biraatiif fakkeenya ta'uu barbaada. Guyyaa takkichaa sanitti waan addunyaan ajaa'ibsiistu waan gaarii dalagee dubartoota guutuu akka isaan waan bareedaa san dalagan yaa godha. Beekumsa feeta moo? Beekamtii feeta? Beekumsa hoo? Baay'ee. Walitti dhufa. Waan laagoti beekamtii. Walirratti nama nagaa wata akkasitti jechaadha. Sun sirriidha.
Hanga har'aatti dubartii meeqa waliin ciifteerta? What? Hanga har'aatti dubartii meeqa waliin ciifteerta? What? Akkasumatti si dhufa gana. Tarabbi si argu laal. Tarabbi si argu laal. Ciifnillee gaafii tun naa dabartu jechuun danda'u gaafii addaa ta'e fakkii jira. Inga ana biratti waan isa ajaa'ibu dammoo gaafii na hada bartuun hin dalagu malee. Okay, hin ciifne yoo akkas fatoo ta'e. Ara. Hin ciifne gaa. Abde. Me wallahi. Awal tarru ta'i gadi. Ta'i abde dhugaanu dubbadhu. Tarabbi si argu na dubbadhu. No. Awal kana kun. Because bitta wadani qobla. Ay dubartii ciisa gaa. Takkaffaa Oromummaan na daangeessiti la amantiin tiyya na daangeessiti la waan lamaa na daangeessu safuuti yadii deeggaddaa. Hay. Ridi. Dafa qabadha mucaa kana masin jedhe. Dafa qabadha. Ana kana. Dafa qabadha dubartiin. Wallahi dafa qabadha akka sin jala tarre. Meeshaan kun sin jala tareecha. Deebtan. Hunda waan ajaa'iba. Maal xaamadura tarbii gootee hundi hojjechiisanii jira. Martu hojjechiisaniira waan ibsaan ta'in dhalate. Nama argatee osoo laala suratti osoo makii yookaan caaltu yookaan dammoo maskii keessaa dirqama tokko fuudhuu qabdee yoo sin jedhan dhannu fuuta. Maskii caaltuu. Maal isa meskii fi hawwii tana na deddeebisanii jiran gaafii deebiirratti. Maskii laali. Makii maskii mangeetii mi? Maskii mangee caaltuu fi makii ta'e kaayiroo. Maakiin fuudha. Takaayiroo fuutaacha. Yeah. Because caaltuu robbaleettii ya fuudhuu danda'u. Caaltuu robbaleettiin ilaala. Yeroo hedduus walii bilbilaa. Wal gorsinasi. Okay. Akkasii. Targeetii keessa jirta innaatu. Targeet. Ejaa keessa jira targeetaa. Ciao. Yoo seeraan gammadde. Yoomin seeraan gammadee gaafa abbaan kiyya rabbi rahmataa godhuu fi hajjii dhaqee hajji irraa galuu fi ummaan tiyya gaafa dhukkubsattee rabbiin naa fayyisu gaafa sana hedduun gammadee guyyaa san lamaan jechuudha. Maashaallah. Walla baga rabbiin si fayyisi. Amiin. Okay, gara gaafii tokko si gaafachuu barbaadeetiyyuu gaafii sun hin jiru amma guyyaa dhumaatiif dubartii waliin yoom ciifteedha. Hin jiru jechaadha kun sii galee. Ishi guyyaa dhumaatiif dubartii yoom dhungatte? Hin ciisuu fi dhungachuun takkaamti qofa. Yoom dhungatte? Okay, achiin si jalaa baanaa asiin naa dhufte. Guyyaa dhumaatiif jecha dubartii hojii yoom dhungatte? Oh my God. Guyyaa dhumaatiif dubartii dhungadhee hin jira isaan. Okay, tureera. Tureera gaafa xiqqaa. Okay. Abbaa kee haga torbaatti naaf lakkaa'i. Abdee eenyu. Hanga torbaa. Abbaa biyya hanga torbaa gaa. Okay, inni lakkaa'u gandi keenya ganda qosh. Okay, irraan si deebi'aa. Abbaa hanga torbaa Abdallaa Amiin. Sheikh Said Ahmed Muhammad Elemo Ami Dudduta Garat Bule. Mek. Arabaida. Maka sagal mau mek hotel. Okay. Abi yo kan tae kitati jara ya abi yo kan tae danda adabi jara madal. Adabi ososin jara ni akami adaptan. Adabi akami adaptan. Abi yo kan taye adabi jaram madal adabi onan jan adaba akam adabda by the way hinat jesu numat dis dise tuman gibbi mora do da ket jare tiri sause atani gibbi mora son desa Cita jare kita. nama wali darkan alatti gadiban ichuma kesa atani Wati. Akan wili biar tanya, akan wili biar tanya. Allah Rabbi kiyari.
Hindi sa akkas mo lang. adabbiin Kuno adabbii guddaadha. Kuno adabbii guddaa. Yaa ji'a sadiif abboo aduun argine yaa aki. Aduu argee yoo aduu matana iyyuu. Wallahi ji'a sadiif aduu matana iyyuu argee Wallahi, rase. Yaa rabbi aduu yaa sadiifuu mana keessatti yoo aduu qaama aduu jaaniin argaa aduu jaaniin argaa beetaan garuu keessa baheetiin akkanat keessa gadi ba'een beeku guyyaa meeqaaf ji'a sadiif. Halkan bichaa baana guyyaa meeqasan. Okay, taayee fi hangaasa keessa eenyuun caala jaalatta? taayee fi hangaasaa keessaa Eenyuun caala jaalatta? eenyuun caala jaalatte jechuun Lamaanuu jaalatu beekaa bara. fakkeenyaaf amma taayeedhaaf fakkeenyaaf hiriira beetiin jira. Hangaasas dinqisiifachuun ture duraan. Okay, ammatti jedha Fakkeenyaaf maratti. Joor gaafa hiriira bahan jiru akkas ture. Amma immoo deebi'anii isaan lamaanuu waan galagane isaan lamaanuu jaaladhu. Mee osoo tokko keessaa filadhu sin jedhee garuu inni filata shi. Isaan hangaasaan filadha. Sababnillee raggaasaa waanuma wayii itti gadhiisee deebi'oo jeedi deebi'a. Kun deemu beeka laalee irratti waan guddaa malee jaa. Deebi'ee. Okay jedhee. Umriin kee meeqa? Umriin kiyya baatii takka yookiin guyyaa 20 akkana boota inshaallah 20 takka hin guutu. Namoonni hedduun guyyaa takka baay'isawee guddaddoo umrii irra da'uu dattee. Namni hedduun as yoo harkaa maybe footoo xiyyata dhaabbina harkanii nama guddaa takka na saan. Okay. Nama guddaa. Yaa namni si galee nama wanni ta'a nama tilmaama. Isoo nama been nama tilmaama namni baay'ee. Nama guddaa umriin aga nama 28 fa'aa akkana na sa'uu turanii guyyaa eebba fiilmii artistii Jaafar Yusuf madaraka gubbatti eefan waloloo xumuree gabbuu boodan akka duubaan uummata keessa seenee laaluudhaaf kun deemu. Abdee show sii xiqqaadha lakkaa nama guddaa si sa'uu turreeraa jettee bitoota akka itti qofleetiin xiqqaadha jeen. Nama guddaa fakkaatti na jettee. Namni yoo nama laala akkasii bara kan dhugaas ni jedhamu anumaa kana yoo laala anaa waggaa 14 kana laala namni waggaa baay'ee na si'a. Raayyatte. Anuma waggaa 14 kana kun namni beeta akka ta'e nama waggaa 23 24 25 naan jedha salphata namni wallahi. Okay. Me ati shi meeqan ati meeqan nagammatte mee atumma nagammati mee ati meeqan nagammatte atilma mee. Meeqatti sigim 26. Astaghfirullah alazim namni kun akkanatti dadhabee nama. Akkanatti dadhabee nama horra atulle asin dadhabee. 25 bakka 24 yoo akkam guddaa 24 25. Adii ma furiyoon seen wallahi amma xiqqoo naaf garuu. Dhugaa? Wallahi. Naa jaaba namni waraana. No tanan jaabar. No maati areeta baastee maa gittee. Yaa bara kuma lamaaf 17 baaree dhumata kufraan qabu 18 tilee aree dhumata kufraan qabu dhiiroo. Okay. Osoo jaartii teetiif obboleetti tantee keessa kara mana waraanaa ergisiin jedhanii eenyu ergita. Jaartii xiyyaa fi obboleettii xiyya kara mana waraanaa moo. Ergi yoo jedhan eenyu ergita. Naa dabartii jechuun danda'u. Hin dandeettu waan ajaa'ibu. So videoon waan dheeraa waan ta'eef videoon dheeraa waan ta'eef jechaadha abdii osoo jiin gaaffii deebiin kenna akkanumatti itti fufaa saniif jechaadha paartituu immoo guyyaa borii sa'aatii kanatti isinii gadhiisa sa'aatii amma gadhiisa kanarratti jechaadha guyyaa borii isinii gadhiisa waan ta'eef jechaadha maal isinii jedha bakka kolfaan fiduutanii ka'achaanullee jechaadha maaliif eerate waan ta'eef jechaadha sababa sanii irraa muree paartituu jechaadha paartituu akka boru eeggatan. Akka boru eeggatan abdii guddaa qaba bakkuma dhaabate irraa jechaadha sooduu akkana ta'een bakkuma dhaabate irraa jedheetiniin isinii taracha sanifuu haga paartuudha wal arginuufti nagarnaa tura viidiyoo waan dheerateef homaa godhachuu hin danda'u ganaa isin immoo sa'a tokko laaluu isinii galee raamachaadha haganuma laaltanii akka citaataniif isinii galee sanifuu paartuu sa'aatii kanatti boru eeggadhaa isin jecha abdiishoo wajjin gaafiin isinii deebilee akka jiraatu baay'inaan kara paartuu irra waan jiruuf kara paartuu irratti wanta ajaa'ibaa dhaggeeffatanii kanaafuu haga boritti boru wal arginaa nama borii rabbi nu haa godhu.